Abbaan maaliin Yesuusin? Yesus Kiristoosii abbaadhasii ilma sinettaa. Yesus Kiristoos ofumaa isaa Waaqayyo ture. Gad of deebisuuf kan nu barsiisuuf gara biyya lafaatti foon uffatee dhufe malee Yesus Kiristoos durumaa jalqaba Waaqayyoodha. Guutaa. Mee qo'a yeroo takka dhiifama asbii Allah kalifa. Yo. Takkan bisa guutaa. Kada haanat waqtu salaat. Macaafa tiskii tokko sii kenneen ba'a. Membeni koi. Kalifa. Eenyutu haasa'u jira samma? Mataa saya. Guutaadha moo Yesuus haasa'u jira? Anatu haasa'aa jira kan ni beera. Amma yeroo kanatti guutaa haasa'eera. Okay. Dafifiti kaa guutaa. Mee ani guutaa waliin haasa'u an tartakka. Eesh haasa'ee daaduu dafifiti jedhini. Okay, abshii dafeetiin gaggabaabsee irraa kutaa. Guutaa. Oh. Waaqayyo meeqa waaqessa? Waaqayyo meeqa waaqessina? Waaqayyo meeqa waaqessa? Ani moo tokkicha. Tokkicha. Akkas. Tokkicha ni du'a? Tokkichi ni jiraata. Hindu gaafi maal si gaafanna deema? Ni du'a yookaan hindu? Ni du'a moo hindu? Jawaabni. Waaqayyo hindu. Waaqayyo hindu galatoom. Waaqayyoon saala ni qaba? Dhiira yookaan dhala? Waaqayyoon saala ni qaba? Yesus Kiristoosii. No, ta Yesus Kiristoos dhiiste. Yesus Kiristoos boodetti deebina dhiiska. Amma Waaqayyo irraa haasa'u jirra. Waaqayyoon saala ni qaba? Yoo loqonni kiyya kun siin gallallee afaan biraatillee cinaa ishee godhuun hin danda'an. Inni lafee Oromoodha maal akka ta'e. Okay, galatoome lammii. Okay, Waaqayyoon saala ni qaba? Yesus Kiristoosii bifa nama guutuun dhalate beektaa? Amma waa'ee Yesus Kiristoos dhiisi. Amma wanni haasawaa jirru waa'ee Waaqayyoo haasawaa jirra. Yesus Kiristoostu Waaqayyoodha. Okay, Yesus Kiristoos maa Waaqayyoodha? Waaqayyoodha, Waaqni. Waaqni biraan jiru? Isumatu Waaqayyoodha. Waaqni biraan jiru? Isa malee kan ta'e tokko illee hin jiru. Waaqayyoon biraan jiru hin jee Yesus Kiristoos Waaqa biraan kan waaqessu hin qabu? Yesus Kiristoos malee Waaqni biraa akka hin jirre ragaan qaba. Yesus Kiristoos malee Waaqni biraa akka hin jirre ragaa qabda. Akkas. Duba Yesus Kiristoos Waaqa akka qabu afaan isaatiin dubbatee jiraati. Waaqa macaafa ni fudhattaami? Anamma kanan ragaa ba'uutaan ragaatti qabu narraa fudhadha. Qoy laal rakkoon qabu ani mirga sii kana ni dubbatta. Yesus Kiristoos Waaqa jette Waaqayyoo biraa hin qabu jette akkasuma miti? Akkasuma miti? Yesus Kiristoos Waaqayyoo biraa hin qabu. Okay. Waaqayyoo biraa hin qabu. Akkas. Yesus Kiristoos wanni afaan isaatiin ja'uu fi waan macaafni jiru ni fudhattaa miti? Ni fudhadha. Galatoom. Duba macaafa keessatti Yesus Kiristoos Waaqaan qabaa jaa akkam jettaan? Maqaa abbaa kan ilmaan jedhu hin jira. Inni Muusaa wal keessa. Sandiis. Mee ati ragaa Yesus Kiristoos ana waaqessaa jedhu naa kanneen macaafa keessaa ragaa keessan fidi mee ragaa keessan fudhanna. Yesus Kiristoosii uumama hundumaa duras akka dhalachuusaa Yesus Kiristoos. Sanni dheeyina dhiisi. Uumamuu fi Yesus Kiristoos waa hunda dura uumamuusaa. Waa hundumaa dura Yesus Kiristoos dhalachuusaa Yesus Kiristoos immoo uumaa ta'uusaa uumama hundumaa duras. Dubbii walitti hin laaqini goobazii dubbii walitti hin ganaanini Yesus Kiristoos waanuma hunda dura uumameete.
Hai, waaqni ni uumama. Ragaa siin kenna kun qabu. Meeta sunitti dheeyinaa qooyi ati galaana fibbanu jirta. Haayaan bakka tanarraa ogummaa oduun si dhorkuu dheeyite gaa kun oduun bakka irraa haaya. Yesuus Kiristoos waaqa ta'uu ragaa fidimee dura achini dheeyinaa bakka bareedduu nageessitee ho'i. Yesuus Kiristoos ana waaqa bakka jechoota lamaan. Yesuus Kiristoos ana waaqayyoodha bakka jedhu naa kana. Yalla. Macaafa lama siif kenna. Kudhanuu naa kan maal taate? Bokkuma Yesuus Kiristoos waaqa jiru agarraa immoo kudhanuun hin fudhadhan. Yesuus Kiristoos karaa abbaatti geessatu isaa Yesuus Kiristoos waaqayyo ta'uu isaa siif kenna. Aboo karaa abbaa kamiin nama geessee fi abbaadha waaqayyo jechaan jirtu dhiisisanii Yesuus Kiristoos ana waaqa bakka jiru naa fidi. Ayyee Qolosiyaasii boqonnaa tokko lakkoofsa 15 fudhadhu. Dubbisi. Amma caafni qulqullina kan jiru dukkanallee beekama bakka. Abshiiraan si dubbisa marra koo qabatis goobasi. Akka ta'e makiinaan oofuu jirallee asuma hin dubbisa. Macaafa kam jette? Macaafa Qolosiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15. Qolaasiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa 15. Obsi suutumaan banaa. Akkas. Macaafa Yohaannis illee naa banta. No siifin bana Qolaasiyaas meeqa baneet? Tokko 15. Tokko 15. Kiristoos bifa waaqayyoo inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'atudha. Uumama hunduma duraas dhalatee jira. Aboo Yesuus Kiristoos ana waaqayyo bakka jedheen hin baana. Bakka ana waaqayyoodha ana waaqessa jedhuun baana. Kana dubbisi dura. Yesuus Kiristoos hin bar kan jedhu Qolaasiyaas tokko 15 irratti wanni jedhu Kiristoos bifa waaqayyootiin jaa malee inni nu waaqan jedhu bar bifa waaqayyootiin. Fakkeenyaaf namni bifa haashiriin bifa guutaatiin yoo jedhame inni si guutaadha jechuun bifa meeqoo goobazii naa obsi. Gurbaan jabaadhaa. Gurbaan jabaadhaa obsi. Qolaasiyaas kan jechaa jiru. Obsi Habibi maal taate saa baay'ee naa obsa. Takkaanuu fa'uu bakkaan ga'anii kadhee baay'ee fudhate. Yoo marii amma eegalle yoo finne yoo bileessoo animma ibnuun za'aa lama guutuudhaan animma gaafa ibnuun haasa'u. Jabummaa gurbaatuun ta'in bakka amma. Qoy gaafa ibnuun haasa'u anfaan haasa'ee agartanii calqee amma inni nat dabarsuu calqee dhaggeeffachaa ture. Isin galteemi namni walii dhiise. Wal keessa jirtanii miti woomata akka dubbattanii miti isaa bakka namni tokko haasa'a. Guutaa. Na eeyyameera inni koo. Ni eeyyamteefi? Ayyee dubbisa. Okay. Marta. Wanni guutaan jedhe eenyu faana haasa'a? Jesus. Okay, Jesus. Wanni inni jedhe dhageessee jirta? Yesuus Kiristoos malee waaqni biraan jiru. Yesuus Kiristoos waaqa hin qabu. Yesuus Kiristoos innummaan waaqa naan jennaaniin meegaa Yesuus Kiristoosiif akka waaqa ta'e ragaa kan jennaan Qolaasiyaas tokko 15 naa kanne. Wanni inni jiru Qolaasiyaas tokko 15 atis dubbifachuu dandeessee biraa banaa atis akka yoon inni itti dabalellee irraa hir'isellee atillee ragaa akkana qabduun baanee biraa banadhu. Sila akkasii mijaa'uttiin kaameeraa siirra qabaa harkaan waan biraa dalagu jira dhiifama naa godhi. Kiristoos bifa waaqayyootiin inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'ateedha jaa. Kiristoos bifa waaqayyoon inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'ateedha jaa. Mee atummaan umurii rakkoon qabu sumaan ani waan biraa siin hin jiru sumaan himsiisa. Namni tokko waaqayyoon bifa waaqayyooti ittiin namatti mul'ate jechuun Yesuus Kiristoos waaqayyo jechuudha. Akkamidha beektaa kuticha irraatii dhufuun barbaadda yoo ta'e kutichi kan inni jechaa jiru waaqayyo hafuuradha akka macaafni qulqulluu barsiisutti ijaan argamuu hin danda'u. Mee dura xannaafati jalqaba irraa eegalla. Waaqamee qawaa keessatti. Maartaa muutii qabaddu. Maartaa muutii qabaddu siif hin dhufa. Dawwoorii siif hin dhufa. Yesuus waaqamee qawaa keessita. Jalqaba irratti. Waaqamee qawaa keessatti. Akkoo sittin manaa dhaggeeffadhu daqiiqaa lama naa kenniiti.
Waaqni kun Deeqaa lama eenyu akka guutuu jedhu moo deeqaa lamaa miti haa walii deddeebisaa deemnaa. qoy ka gidduun galii deeqaa tokko duwwaan alaadhuuti. Hayyee lasii laadde. Deeqaa tokko duwwaan alaadhuuti. Laadde. Waaqayyo koo eenyu akka ta'e sitti himee sana booda gaaffii na gaafachuu. Okay, deeqaa 52 wajjin eegaltee jirtatti bukan 53 ta'u. Okay, waaqni koo akkamidha beektaa? Waaqayyo tokkicha eenyummaa yookiin immoo parsanii isa jedhamu sadii kan qabudha. Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu. Waaqummaa tokko sheerii godhatu jechuudha. Waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu. Parsanii sadii bingii tokko jechuudha yoo sii galatee jechuudha inni kun. Kanaatiinidha Yesuus Kiristoos immoo durumaan iyyuu Waaqayyo kan ture dhala namaa fayyisuudhaaf immoo foon kan uffatedha. Kana macaafa qulqulluu keenyatu barsiisa. Kanaaf booda na gaafachuu dandeessa. Galatoomne. Hayyoo inni afaan dubbadde akkatti si kabaja gartee? Rakkoon qabu eena. Akkas. Okay, waaqa meeqa waaqessita Yesuus? Sitti min turre amma sirriitti na dhaggeeffanne? Gaaffii takka wali qabdee dhoyitee ati waaqa sadii qabdaa? Akkamiin sin jedhe beektaa? Waaqayyo waaqummaa isaatiin. Waaqayyo lal. Waaqayyo difaayini isaa boodatti deebine adda qoqqooduu isaa boodatti deebine. Ati waaqayyo meeqa waaqessita? Waaqayyo tokko parsanii tokko gabaabsi tokko achuma naraadhaa. Sirriitti siin fitataa ta'u. No lakki tokko jedhiitu madaabi na ibsan barbaadu amma booda ibsatti goona. Waaqayyo tokko akkas galatoom. Waaqayyoon tokkichi nyaata. Sitti mimiti reedii. Waaqayyoon tokkichi nyaata. Yesuus Kiristoos dhala namaa fayyisuudhaa fi nama. Waa'ee dhala namaa fayyisuuf ati macaafa dubbisteen beektu buleessoo amantiitee barsiisaa jirta. Akka nama guddaa ta'e na waliin haasa'e haa buleessoo. Si kabajaa jecha tokko sin aarsu sin dallansiisu. Uumaan si gaafadha malee sin miidhu. Yesuus Kiristoos waa'ee Yesuus Kiristoos nama fayyisuu fi nama ajjeesuu boodatti deebina rakkoon qabu. Waaqni tokkichaan ati waaqessitu san nyaatee ni dhugaa. Nama ta'eera waan ta'eef eeyyee. Okay, waaqayyoon nama ta'eera. Nin katabadhaa qoy. Waan ati jette tana boodatti salphatta. Waaqayyoon nama ta'eera. Okay, waaqayyoon nama ta'eera. Kanaafuu ni nyaataa jechuudha. Okay, waaqayyoon ni du'aa. Jalqaba irratti eegamus na dhaggeeffadhu. Kan du'u Yesuus Kiristoos maasiin jedhe waaqa guutuu nama guutuudha. Eeyyee namummaa isaatiin du'eera. Okay, waaqayyoon ni du'a. Akkas. Maal sinan jedhe? Haaya. Waaqayyoon saala ni qabaa? Garuu ko gaaffii tokko si gaafadhu jechuudha. Ina gaafadhu. Du'u jechuun maal jechuudha siif? Kun gaaffii qal'aaliidhaa miti. Jireenya gadhiisuu jechuudha. Jireenya lubbuudhaaf foonii fi hafuurri adda bu'uu jechuudha. Eeyyee malee lubbuun kee badde jechuudhaan keeyyuu. Foonii fi hafuurri adda baanaan yaa hafuurri ni badaa foon garaa akka foon ilaal gabaabdumatti ibsa sitti hin godhu si ibsatti godhatee barbaadde. Du'u jechuun hafuuraa fi foon adda bu'uu jechuudha. Qal'aaluma bira qote akkas. Okay, deebi hara dubbii xiyyaa deebi. Infitiin ishee ammaa du'u jechuun maal jechuudha? Du'u jechuun maal jechuudha jettee? Lubbuun hafuuraa fi foon adda bu'uu jechuudha. Eeyyee garuu hafuurri kee hin badde jechuu miti laa foon kee keessaa baatee jechuudha. Okay, amma gara gaaffii xiyyaatti deebisee atillee ni. Okay. Waaqni tokkichaan ati waaqessu saala ni qabaa? Namummaa isaatiin Waaqayyoon namummaa isaatiin saala ni qaba. Kanas ni barreeffata. Waaqa guutuu nama guutuu siin hin jedhe waan ta'eef nama ta'e waan ta'eedhaa fi waan namni ta'u hundumtuu waan nama guutuu isa jechiisu hundumaa qaba. Ooyi meegaa ani magaa wanni niin sirraa barbaadu hunda sirraa harkadhee jira. Waaqayyoon bifa namummaa isaatiin du'eera. Bifa namummaa isaatiin nyaateera jette. Akkasii miti? Waaqayyoon namatti hin fakkaatu yaa macaafni kun soba booduu gaadha duba. Waaqayyoon gonkumaa namatti. Ooyyo. Ibnuu ni jirtaa? Qoy niin baafadhaa qoy. Akkasuma na obsi sakandii waa xiqqoo shanaa. Seera keessa jira macaafarra jira keessa. Na obsi. Baasi shirakkoon qabu. Achumarraan kuticha wajjin natti himta.
Okay. Akkasumas naabsi. Koobsa miti. Boqonnaa meeqa nyaatti? Inaa si baasa siif hin baasaa waan. Haashir yoo sittiin torre marzuuq dhufee jira haa baasu. Wasiif hin mijatin. Marzuuq dhufee? Marzuuq makiinaan ooluu jira. Waaqayyoon namatti hin fakkaatu Waaqayyoo sannaa kan. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waaqayyoon namatti hin fakkaatu Waaqayyoo sannaan dhaqqabi. Inji namatti naman ta'u jedhaan jijjiiramuudha. Milkaasa jechaa boqonnaa isinii banuu? Nu bane kaameeraa irrinna ol guddise Aishaa tiyya qaalii na ol guddise bakka tiyya tana naa geessan xiqqaadheetiin haasawa. Yesuusuuf gad deebisee haasa'e akkas. Waaqayyoon of gad deebise jechuun aybii guddaadha bara. akkas qaama maal ta'e. Yesuus Waaqayyoon gonkuuma naman ta'u Waaqayyoon gonkuuma naman ta'u jaa. Dubaati Waaqayyoon bifa namaa qabaatee bifa namaatiin nyaate bifa namaatiin dhugeetta bifa namaatiin du'eetta. Waaqayyoon nama ta'uu hin danda'u namatti hin fakkaatu jaa. Duba dubbiin ta'e kun gaaraa fi dhagaa akkam goona. Eessa itti naa baasi beekuticha galumsa isaa wajjiniin dubbisna naa baasi. Okay, kuno si baasu jira marzuuk jechuun baay'ee maqaa. Oh my god. Si baasaa qoy. Peenteen dandeessee yaamtu bar maqaa kiyya kana. Mee yaami ismaa yaami jedhimme. Mee Yesuus marzuuk jee. Akkuma qabaani maqaa nama waamuuf hin dhufe miti. Anu Jesus jeetiin si yaamu jira marzuuk jedhama. Marzuuk ettee jire? Mee jedhee? Akkas. Iwwa amma hafuura qabda by the way. Namni waamuu danda'u si malee hin jiru peentee keessa. Rakkoon qaba maal akkas hafuura jabaa qabaaban. Sinirraa iyyaa qoyyoo yaa ibnu atinaan yaa ibnu meetaa dubbii waaqayyo nyaatee waaqayyo dhuge. Milkiyaa zara jichaa boqonnaa. Itti fufee ani waaqayyoodha. Waanan ta'eef hin geeddaramu. Boqonnaa meeqa? Milkiyaa Raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 6. Amma dhageenu dubbisi gaafaan keetiin. Hoose'aa sanarra kanatarra dinaadha fakkeenyaaf nama ta'e jechuun jecha namatti jijjiirame jedhudha waan ta'eef waaqayyoon hin jijjiiramu jedhe daayirektii by the way asitti maal jedhee inumaa hin geeddaramu. Dubbisaa bakka manni baase kana. Milkiyaa setti boqonnaa jaamoo sadeette. Boqonnaa 3. Milkiyaas miti laal milkiyaas. Boqonnaa 3 ishee lakkoofsa 6. Afaan isaatiin haa dubbisu. Yesuus kee dubbisee eebbifame. itti fufee Yesuus. Aishi maal ta'e? Dubbisi. Waaqayyoon hin geeddarama namatti hin geeddarama. Geeddaramuu jechuun kan inni asitti jechaa jiru kaaraakterii jechaa jira amala. Waaqayyo amalli isaa fakkeenyaa fi har'a jibbee. Aboo waan macaafni jiru dubbisi Yesuus waan macaafni jiru qofa dubbisi. Amala yoo jette waaqayyoon hin jijjiirama. Tikikil sirriima jedhe. Sirriima jedhe. Sirriima jedhe. Maartaa obsi. Sirriima jedhe. Marzuuq waliin. Isin lama taatanii lakkumaan sin haasa'aa jirtan. Marzuuqii fi Yesuus waliin dhiisne qubee ammuut qabadhe qodooke. Gaarii. Amala waaqayyoon jijjiiramu jiisas meena dhaggeeffadhu. Amala waaqayyoon jijjiiramu yoo kan naan jettu taate amalli waaqayyoon jijjiirama. Akkamittiin jijjiiramaa naan jedhi. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa waan cubbuu hojjete waaqayyoon hin dallanaami hin haaraami hin deekkamaami. Nama miti waaqayyo. Agiree tokko nama hartaa rabbi sodaadhu meerraa obsi. Takka martaa obsi. Rabbiin beeku Yesuus sodaadhu jee Yesuus sodaadhu jee rabbiin beeku. Takka dhaggeeffadha dhiisaa isin nan deebisaa. Isin hundinuu isaa inshallah. Attaa haashidillee nama tokko mutiin kaafatina ish. Waaqayyoon amallis akkatti jijjiiramu puruufsi godha. Waaqayyoon gaafa namni waan cubbuu hojjete waan waaqayyo dallansiisu hojjete hin deekamamu hin deekamu.
Waaqayyo cubbuu namni gaafa hojjetu qajeelaa waan ta'eedhaaf eenyummaan qajeelummaa isaa waan hin jijjiiramneef hin eekkama. In dheekkama gaariidha. Atumti kaleessa cubbuu cubbite sun har'a kaatee yoo badii kootiif yaa waaqayyoo koo dhiifama naaf godhi jettee dheekkama sanarraa hin geeddaramu karaa jaalalaatti siif geeddaramu hin geeddaru. Adabbii keen fudhattaa garuu moo waaqayyoon sitti araara. Adabbii malee utuu sin adabiin gaafa utuu sin adabiin kaleessa sitti dheekkamee ka'ee dheekkama sanaan utuu sin balleessin ati waaqayyoo koo dhiifama naaf godhi ati waaqayyoo dhiifamaati gaafa jetteen hin geeddaramu hin geeddaramu. Amala sanarraa. Siin deebisash takkaan dhaggeeffadhu. Waaqayyo qajeelaadha waan ta'eedhaaf gaafa nuyi cubbuu hojjennu in adabaa garuu immoo si balleessa jechuu miti. Akkasiin jedhe fakkeenyaaf takka dhaggeeffadhu kana ilaalu fakkeenyaaf ani Israa'eliin hin balleessa jedhee ka'ee gaafa Israa'eloonni badii isaaniitiif dhiifama gaafatan Israa'elota kana hin balleessu jedhee jira moo jedhee hin jiru. Takka dhaggeeffattaa? Takkan dhaggeeffattash maalidha waaqayyo nan balleessa gaafa jedhu saba Israa'eliitiin harka ormaatti dabarsee isaan kenna sababii cubbuu isaaniitiif isaan adaba. Garuu immoo gaafa isaan araara gaafatanii cubbuu isaaniif erga adabamanii booda immoo isaanitti araaramaa jechuudha. Akkuma abbaan kee gaafatu. Utuu adabin hin dhiisu jechuudha. Waaqayyo toon adabin hin dhiisu qajeelaa waan ta'eef. Ayyee dhaggeeffadhaa gajaman. Utuu adabin hin dhiisu. Dhiisuu hin danda'u waaqayyo qajeelaadha. Kanaafuu xumurteeyyu maashaallah xumurteeyyu. Kanaafuu waaqayyoo dhiifamaa miti waaqayyoo adabu malee dhiifnee jenna. Akkasiin hin jenne araara yoo godheeyyuu akkuma abbaan kee araara sii godhee. Adabee maal adabee jennaan maal adabe. Dhaggeeffadhu fakkeenyaaf. Ayyee immoo si agarsiisa inshaallah waaqayyoon akka dhiifamaa godhu. Takkaan dhaggeeffadhu fakkeenyaaf ammanii yoonatee poolisiin na adaba mitiire. Adabbii sana numan fudhadha lafarratti. Waaqayyoon garuu yoo balleessaa koo sanatti araaran gaafadhee inni naaf dhiisaa jechuudha. Adabbii sana utuu fudhatin siin dhiisu. Adabbii immoo kun fudhadhee lafarratti dhamaan jira miti. Akkasiin hin jenne laa fakkeenyaaf waasi gaafadha qo'ee. Har'a waaqayyoon macaafa keessatti fakkeenyaaf isiniin balleessaa jedhee gaafa jarri cubbuu sana dhiisan utuu hin balleessin hin dhiisamu hin dhiisu. Waaqayyo utuun adabiin dhiisuu hin danda'u. Wallaahi ati waaqayyoon nama gochuuf jecha waaqayyoon utuu nama adabin dhiisuu hin danda'u jechaa jirta. Garuu kun immoo cubbuudha sirrattu. Lakki qajeelaa waan biyya lafaatti nama akka kee jedhee amanee agaree hin beekan. Macaafa irraati akkas jedha. Waaqayyo qajeelaa waan ta'eef utuun adabiin hin dhiisu. Mee ragaa naa kenna. Maal kuna guutummaa macaafaa sabni Israa'el fakkeenyaaf yeroo cubbuu hojjetanitti. Mee ragaa naa kenna bakkuma tokko bichaa waaqayyoon qajeelaa waan ta'eef yoo namni dhiifama gaafatallee utuun adabin hin dhiisu kan jettu mee. Cubbuu utuun adabin hin dhiisu kan jedhame waaqayyo. Museetti dubbateera. Mee ragaa naa kenna kan rakkoon qabu. Amma dafee ariifadhee baasuu dhiisuu nan danda'a garuu na hiddatanas hin baasa. Ishi rakkoon qabu. Si dhaggeeffadha. Si eega. Yeroo jalqabaatiif nama waaqayyoon yoo dhiifama gaafatanis adabu malee dhiisu nama jedhu yeroo jalqabaatiif si agarre. Akkasiin hin jenne. Kiristiyaanonni kan nu mormaa turan waaqayyoon dhiifama godhu yoo nuti jenne iyyuu lakkii waaqayyoon keenya adabbiidhaaf hin jarjaru iyyuu sin balleessa jedhee ka'ee gaafa namni dhiifamaaf gaafate iyyuu utuu nama balleessin dhiisaa nun jedhan. Dhaggeeffadhu maal siin jenne beektaa nuti sirriitti na dhaggeeffadhu. Takkaan dhaggeeffattaa? Maalan siin jedhanii waaqayyo biraa araara argachuu hin dandeessa. Garuu konsikwensii yookiin immoo bu'aan cubbuun sun hojjechuun sitti fidu hin fudhatta. Siin jechaa jira maaliif waaqayyo qajeelaa waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf maatii kee keessatti yoo hattee abbaan kee sababii hatteedhaa fi cal jedhee si dhiisuu hin danda'u qajeelaa waan ta'eef si adaba. Garuu immoo abbummaa isaa si dhiisuu hin danda'u. Laakka siin hin jenneen awwaayi sanaa siin hin jenne waaqayyoon utuun adabin naman dhiisuu naan jette naa deebi'ee jira by the way waaqayyoon utuun adabin namaan dhiisu dhiisa waan kana akkuma kanatti haa qabatu joo nuuf ta'ee jira maaliif jennaan waaqayyoon utuu nama adabin namaa dhiisuu hin danda'u. Qamadhaa ijoollee. Qajeelaa waan ta'eedhaaf. Qajeelaa waan ta'eef yoo dhiifama gaafattellee jalqaba si adabu malee
dhiifama namaa gochuu hin danda'u. Waaqayyoo dhiifamaa miti jechuudha. Ayyaan amma osii adeemnu gaariidha. Kanaaf osii adeemnu. Qoyka sirriitti bakka naa deebi'aa jira sun. Dis. Bira darbe. Xumure. Situ xumure siin jedhe. akkasiin hin jenneen. Laggeeffatte maal beektaa? Ariifachuu dhiisiiti maal siin jedhe beektaa? Waaqayyo qajeelaadha waan ta'eedhaa fi cubbuu yoo hojjette hin siidhisa. Garuu immoo sababii cubbuu sanaatii fi si adabu malee bu'aan sitti dhufu jira. Ani bu'aan sitti dhufu siin hin jenneen. Waaqayyoon gaafa ati cubbuu cubbite hin dallana moo hin dallanu? Waaqayyo gaafa ati cubbuu hojjette qajeelaa waan ta'eedhaaf hin dallana. Hin dallana. Gaafa ati cubbuu sanarraa dhiifama gaafatte utuu sin adabin siidhisuu hin danda'u. Cal jedhee siidhisuu hin danda'u qajeelaa waan ta'eef. Callisee siidhisuu hin danda'u. Qabadhaa ijoollee. Callisee qajeelaa waan ta'eef si adabu malee siidhisuu hin danda'u. Ni galee? Gaariidha. Ijoollee jabeessaa qabadhaa. Namni tokko dhufee Waaqayyoon keenya Waaqayyoo dhiifamaati isin hin jedhu. Gaariidha. Hosiyaa raayichaa boqonnaa 11 irratti immoo ani dheekkamsa koo boba'aa gad hin dhiisu. Deebi'ee Efreemiin hin balleessu. Ani Waaqayyoodha malee nama miti. Ani isa qulqulluu si gidduu jiruudha jedha. Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedha. Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedhe. Hin fudhattaa? Maal jettee? Ani Waaqayyoodha malee nama miti jedha. Eessaa dubbistee? Naannoo deemnee dubbisnuunis dubbisu? Hosiyaa raajichaa boqonnaa 11:9. 11:9. Eeshi. Eegaa dabee dhiifama maalii ture? Alhamdulillah ijoollee wallahi irra waan gaarii nuu ba'e. Ani dheekkamsa koo isa boba'aa gad hin dhiisu jedha. Deebi'ee Efreemiin hin balleessu. Ani Waaqayyoodha malee nama miti. Ani qulqulluu si gidduu jiruudha. Ani ija aariitiin hin dhufu jedha. Maal ta'e? Gaariidha. Maal gaafachuu barbaadde asirratti? Walumaa galatti Waaqayyoon nama mitiimi? Nama miti. Sababiin isaa hin jijjiiramu waan ta'eedhaaf. Waaqayyoon hin jijjiiramu waan ta'eef nama miti. Walii gallee. Fakkii sirriitti si ibsu waan damma jechuu barbaade. Waaqayyoo kaaraaktarii isaatiin, amala isaatiin jijjiiramuu hin danda'u. Gaariidha. Amma Waaqayyoon nama miti. Namni jijjiirama. Har'a waan murteessee tokko bor lafaa kee jijjiiruu danda'a. Har'a nan dhufa jedhee bor hafuu hin danda'a. Waaqayyo garuu eenyummaa akkas jijjiiramuu hin qabu waan ta'eedhaaf an nama miti jedhe. Fakkeenya Waaqayyo eebbiseedha. Waaqayyoon nama. Maal jettee? Waaqayyoon nama. Maaliin nama miti siin hin jedhaman hin jijjiiramu waan ta'eedhaaf nama miti. Qaamaan nama Waaqayyoon gaarii. Waaqayyoon qaamaan nama. Elaa maal beektaa obboleessa koo? Mee amala iyyuu dhiisi, amala dhiisi. Amala osoo hin taane akaalii Waaqayyoo nama. Akaaliitiin immoo Yesuus Kiristoos inni sagalee Waaqayyoo ture inni bara baraa keessatti waan hundumaa. Hawaasni sagalee siin dubbachaa hin jiru. Waaqayyoon nama siin jedhe. Nama ta'eera eejjee. Nama fayyisuudha. Ani ta'ee fi ta'uu dhabee siin gaafanne Waaqayyoon nama siin jedhe. Akkasitti maan jiraatu na dhaggeeffatte. Maal siin jedhe beektaa? Waaqayyoon jijjiiramu waan ta'eedhaaf nama miti. Waaqayyo garuu nama fayyisuudhaa fi nama ta'eera Yesuus Kiristoos. Gammachiisoof. Waaqayyoo har'a Waaqayyoo dhiifama hin qabneetti nu waamaa turtan illaa nu sini duraan Waaqayyoon keenya utuu nama dabin nu dhiisan nu jechaa turtan dhipheenteen kaanii ati galatoom jiisas. Akkasiin jedhe ani mee waan tokko asi gaafadha. Dhaabeet gaafadhu. Waaqayyoon nama jechuun jecha Waaqayyoo ani nama miti jedhu kanan faallessu. Akkamidha beektaa? Wanta tokko galumsa isaatiin fayyadamna miti wanta barreeffame cal jetteen fudhattu. Iddoo kanatti Waaqayyo nama miti kan inni jedhee inji jijjiiramu. Inji jijjiiramu ineseensi amalli koo inji jijjiiramu jechaa jira. Waaqayyo nama ta'e gaafa jennu immoo nama dhala namaa fayyisuudhaaf sagalitti nama foonii ta'e nu gidduu buufate jechaa jira. Waaqayyo isa tureetu nama ta'e jechaa jira. Siin jechaa jira gaaffii gaafachuu hin dandeessu. Waaqayyoon ani nama miti. Ani nama miti. Marzuq
seera lakkoofsaa 23:19 dhaabane please muutiin qabada. Baasi rakkoo. Seera lakkoofsaa 23:19. Seera lakkoofsaa 23:19. Akkas dawaa kanaa gaariidha. Isti naa baasi meeqa itti? Seera lakkoofsaa 23:19. Waaqayyo nama ta'ee ni du'e nama ta'ee ni nyaatee jechaa turteemi. Ana fudhatu amma liimee bareedu 23:19. 23:19 akkas muutii qabadde uleen waliin haasawa. Jedhi shinaa Ayya gaariidha. meere 23:19. Waaqayyo akka namaa miti inni hin sobu gaabbuudhaafis inni ilma namaa miti jedha. Inni wanta jedhe hin godhuure. Wanta dubbates hin raawwature. Kunoo ani deebisuudhaaf abboomameera. Inni eebbiseera ani immoo akka inni irraa deebi'u gochuu hin danda'u jedha. Akkas jedhee miti reeksii deebisuu maal jechuu akka inni ta'e. Waaqayyootu saba Israa'eliin eebbisee ture. Ba'aalam immoo saba Israa'eliitiin abaaruudhaaf dhufe. Gaafa dhufu waaqayyo maal jedheeni an takkaa eebbiseera waan an ta'eedhaa fi yaada koon jijjiiru akka dhala namaa. Amalli koo dhaabbataadhaa jedha. Iddichuma dubbisan matime. Baay'ee eega akkana jedhe takka Israa'eliin hin dadhabne hin abaarre. Yeroo cubboo hojjetanitti immoo abaareera. Baay'ee. Eenyummaa maaliif beekta qajeelaa waan ta'eedhaaf. Aywa Waaqayyoon akaaliidhaan hin jijjiiramu malee amalaan hin jijjiirama. Akkamsiinan jedhe beektaa Waaqayyo qajeelaadha. Eenyummaa isaa faana eeyyee. Min abaaramoo Israa'eliin abaaree jiramoo abaaree hin jiru. Dheekkamee jiramoo Israa'eliin abaaree jiramoo abaaree hin jiru. Takkaan dhaggeeffadhu. Ande abaaree jiramoo abaaree hin jiru. Maaliif abaaree beektaa? Sababa isaan cubboo hojjetaniif. Abaareedhaan walumaa galatti. Dhaggeeffadhu sitti takkaan dhaggeeffadhu mee biraazer. Abaaree jiramoo abaaree hin jiru. Yeroo isaan cubboo hojjetanitti eeyyee. Abaaree jiraame. Qajeelaa waan amalli isaa yeroo abaaru san waan fedhan haa godhan amalli jijjiirame moo jijjiirame. Esti fakkeenyaaf iddoon abaareera jettu sana naa baasiiti iddichuma dubbisnannee. Kutichuma naa baasiiti deemnee annee dubbisna maaliif akka isaan yoo adabeera ta'es yookiin immoo isin abaareera kan jedhusti baasiiti macaafarraatii anneeti immoo maaliif akka inni akkas jedhe immoo ni ilaalla. Fakkeenyaaf anni fireemiin hin balleessu Israa'eliin hin balleessu jedhee tureemi Hoose'aa raajichaa amma dubbanne sana irratti. Hoose'aa irratti maal ta'ani beektaa Hoose'aa irratti Israa'eloonni sababii cubboo hojjetaniidhaa fi Asoor mootii Asooriitiin adabamanii turan. Biyya keessa battanamanii turan. Balleessa. Qoya dhaggeeffadhu abdii kenneefii ture Waaqayyo. Yoo isin gara kootti deebitanii jedheetu kuticharraa deemtee dubbisuu hin dandeessa. Ammayyuu akka isaaniif abdiin jiru itti dubbachaa jiraachuudha. Waaqayyo qajeelaa waan ta'eedhaa fi cal jedheema sababii ati waan barbaadde gooteedhaaf si dhiisuu hin danda'u. Qajeelaadhaa si adabee immoo si dhiisa yeroo ta'e yaada garaa kee jedhatetti immoo. Barsiisaa ibnu itti fufa. Ani Waaqayyo ani by the way waan guyyaa umurii koo guutuu barbaadaa ture. Bakkuma tokkotti na deebise maali Waaqayyo Naarka deebise. Ustaaz Marzuuq naarka deebise kanaa si kannee bara. Ayyee fuudhadha. Bareedaa kiyya na bira deebi. Amma laal pooyintiin xiyyaa fitee pooyintiin gammachi. Pooyintiin xiyyaa fitee ta durarraa kaasne maqaan ofii jira namni jaa'u dhabeetii reefu Marzuuqis kan dhiifama. Amma Waaqayyoon tokko waaqessaa naan jette. Okay tokkichaan san nama ni ta'a naan jennaani isin jennaani namati ta'a naan jette. Waaqayyoon sanni nyaataa jennaan bifa namummaatiin nyaatee jira naan jette. Okay duba Waaqayyooniin sin jedhe Waaqayyoon macaafa keessatti bakka hedduudhatti fakkeenyaaf tokko yoon si kaase seera lakkoofsaa 23:19 gubbatti Waaqayyoon akka namaa miti inni hin sobu gaabbuudhaafis innis hin gaabbuusi inni ilma namaa miti jedha. Macaafni keeti macaafni fi wanni ati jettu wal dhabanii Waaqayyoon naman ta'u ati maaliif Waaqayyoon nama ta'a naan jettaan sin jee meegaa kun ani ragaa fidadhe ati Waaqayyoon nama ni ta'a kayyoo ragaa naa kanneeyye. Maal jettee mati Waaqayyoon sobuu jedha miti ree? Waaqayyoon namaa miti jaa akka naman ta'u jaa Waaqayyoon naman ta'u ilma namaa miti jaa Waaqayyoon. Waaqayyo ilma namaa miti maaliitiin hin sobu yaada isaan jijjiiru. Ati nama ni ta'a naan jettee moo naan hin jenne gurbaa? Dhaggeeffachaa hin jirtu situ kuticha deemee dubbisee bani mee kuticha. Kuticha banii wal faana. Kanaati Waaqayyoon bifa namaatiin du'e bifa namaatiin nyaate naan hin jenneet. Sitti waan jiraam kuticha deemtee gaafa dubbistu Waaqayyoon jijjiiramu jechuu isaati. Dhalli namaa hin jijjiirama. Meetatiriis Waaqayyoon bifa namaatiin nyaate naan hin jenneet. Jedheera. Okay bifa namaatiin
Okay, nama ta'een inni waaqayyoon naman ta'u jaa akkam goonaa yaa. Takka dhaggeeffatta si deebisu. Na dhaggeeffatu natti hin baay'isin please. Wanni isin jechaa jiru waaqayyo ani namaa miti naman ta'u jaa. Ati nama ta'ee nyaatee dhugee naan jettaa kamirraa fudhanna. Yookaan kama caafaa fudhannaa yookaan kee fudhannaa kam fudhanna. Hello. Yoo gammachuu kiyya naaf sabiibi naaf sittiin dhufa. Don't worry. Ustaaz Munzirulummaan as jala jiran guys ol galchaa. Munzir jala anuma bu'aa. Hello. Obsi gammachuu. Haaya gammachuu hoottate amma inni kutee. Oguu lilmee bareedduu takka fudhatee kutee hoottate. Rakkoon qabu maal dhaggeeffadhu maal isin hin jedhu sitti fakkaate? Duraan dursa irratti aadaa isin nama dhaggeeffachuu qabaata. Namni tokko waan hin beekne baruudhaaf nama dhaggeeffachuu qabaata.